sheeka duri maan jedhanii yoo loon dhuufe maan jedhani gara keessanitti gara keenna naannoo Gujii kanatti waan jedhanu yoo loon ciisee beektaa yoo quufe yoo inni godhe batai jedhanii batai tana waa isiin beeku ani hiikkaan beeku warri durii batai jedhaan maal jennaan hin caqasanu jechuun fakkaatti yoo nama laalu dubbii namoota akkanaa kana yoo sila nama gartee waa hubatu ta'ee namoota gartee maan jedhanii aadaa isaanii akka aadaa isaan keessa dhalatanitti waceeran wateedan taate afaa isaatiinuu wanti akkasiin ba'u ammoon baay'ee maal godhuu qabna saba keenya irraa oolchuufi namoota akkanaa kana duukaa haasa'uu odoon taane batai jedhanii dhiisanii dubbii isaanii ifiinuu dhaanatee akka qurxummii bisaan keessaan baasanii ta'ee calliidha homaa wanni inni fidu hin jiru kanaafu kanaa jechuudha ani yaada kiyya gabaabaa wanni jedhu hanga kanarratti Aye galatoma Pastor Abraham Ustaz illee baga nagaan nu deebitanii mee gaafiin kiyyatti aanu Ustaziif kaqabu namni kun yoo dhageeffannu yeroo hedduu abaa'oo uffakkeessee dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan uffakkeessee nama waraana adda bilisummaa Oromoo ijaare waraana deeggaru uffakkeesseeti Jawaar irratti illee duula bana amantaa irratti illee duula bana mee gara dhimma Jawaariittis ni dhufnaa mee waan kanarratti abaa'oon akka dhaabaatitti waraanni ammaan tana gahee guddaa saba kanaaf sabni kun abdatee rabbii gadi waraana kanatu biyya tana naa bilisoomsa waraana kanatu jijjiirama naa fida jedhaa jiru kana waraana kana maxxanee waraana kana jala maxxanee haasofni inni oofu kuni waraana kanarratti illee dhiibbaa wayii qabaate waraanni kun ammoo akka fakkeenya hooggantoonni waraana kanaa nama kana maal godhuu qaban nama kanarraa waa dubbachuu hin qabanii yoo dhaaba waraana kanaatis ka ta'u taate akka inni uf himu sani uf mul'isu sanitti dhaabni kun gadi ba'ee nama kana waa jechuu hin qabu maal jettamee kanarraa mee achi boodaan gara Jawaar gahee Jawaar qabsoo Oromoo tana keessatti gahee Jawaar qabutti dabarraa Jawaaroo nama sadarkaa kanatti arrabsamuu qabu Jawaaroo gaheen inni taphate maali akkuma inni jedhu san nama islaamummaa qofa ijaaruudhaaf qabsaa'e waan akkana kanallee yaada bal'aa irraa kaafna mee akka dhaabni abaa'oo nama isaan maxxanee dhaaba kana maqaa dhaaba kana uffakkeessaatiin haasaa akkana kana haasa'uun maal jechuu qabame galatooma yaada bareedaa kamaanii dura hin dubbadhee harka baasee naaf hidhanii ofii salaatallee azaan illee nu biraa gaheera yerooni dhaabatu azaanni asraa nu biraa azaan azeeraa daqiiqaa muraasatu hafee salaata gabaabseetuma dubbadhaa yoo gabaabseetuma dubbadhaa maaliif dubaan beellama biraallee dabarseera ammallee qaxaree dhufe kanaafi yaadatu yaada dhimma silaa yeroo dheeraa fudhannee irratti haasofnu ture durallee hin turre waan ta'eef kan silaa sa'a tokkorraa kaafnee itti fufna jedhee ture yeroon hin kennanne jechaadha kanaaf wanni Jawhari harkaa miti kaleessa gisee wayyaana illee wanni isaan hin jedhamne hin jiru nama gaarii nama mishaa nama gartee egas immoo akhlaaqa gaarii qabu nama tokkummatti nama waamu maaliif akka kanatti jibbamu ani hin beeku namni kuni rabbiin qur'aana keessatti maal jedhaa min aljinnati wannaasi jedha jinni namarraa ta'etu jira jedha zaahira namaa kana namuma ta'eetuma dhufeetuma sibira dhaabatee waan hin taanetti si qajeelcha jechuudha namni keenya kun nama kana keessa ta'ee Oromoo kana keessa ta'ee akkuma Oromootitti illee qaaqee akkuma Oromootitti illee haasa'ee tokkummaa kana kan feeretu jira wanni akkana burjaajaaniif namni wanni akkana burjaajii guddaa keessa seenuufi tokkummaa kana fedhu maaliif akkana ta'an naagaluu didee aga ammaatitti gaafiina ta'ee wanni haasawwan silaa baay'eetu jira yerootu afaan nu qabe jechuudha
gurbaan kun mica xiqqaadha rabbitu nuu kenna akka oromootitti gumaata guddaadha jedhee fudhadhaan akka kiyyatti nama quuqama saba ofiillee qabu nama quuqama saba kamiitiifillee qabu gaafa biyya ambaatitti qeerroo ijaaree achumattu biyya san keessatti gartee egas immoo ga'ee guddaa taphate akka nama oromiyaa keessa jiruutitti jechuudha. Ga'een inni taphatee hagara jedhamee osoo dubbannee itti seenne ammallee sa'aan tokko nun ga'u. An akka kiyyatti namni of na barsiise isa jedhee itti amanu. Akka ofiifis falmadhu akka namaafillee saba kiyyaafis falmadhu isarratti baradheen akka kiyyatti. Barsiisaa kiyyallee jedhee fudhadha jechuudha. Osoo hin baratin osoo ga'een kiyya achi hin ga'in nama sabaaquu qabu akkaataa itti sabaaquu qaban akkaataa itti gartee egasii saba kanaaf dubbatan sababa isa hordofuutiin nama sabaaquu qabu xiqqoollee ta'u sammuu kee keessatti uumame jechuudha. Yeroo san keessatti warri hadha isa keessa gartee mana hidhaa keessa kaa'ee hadha gartee mana hidhaa keessa isa ukkaamse kun warra kaleessa warra amma waraanaan wal dhoofu kana keessa shororkeessa jedhaniini biyya ambaatitti maqaa itti baasaa turan. Kun seenaalleen isaan dubbata rabbillee isaan dhiisu waa'ee Jawaarii irratti warruma hadda waltumaniin waraanaan wal dhaanan kana kaleessallee isaanuma jala galanii isaan shororkeessa jedhanii miidiyaa isaallee shororkeessa jedhanii osoo inni isaan kanaayyuu gartee egas of ta'anii akka jiraataniif isaaniif qabsaa'u maqaa biraa itti moggaasanii rabbi irra oolse waan hojjatetti milkaa'ee jira Jawaari. Milkii guddaan goolabee jira. Waan ittiin milkii guddaa goolabee mata xumura isaa laaptooppii isaa kan ittiin qabsaayaa ture fuudhee ani kunnoo gartee egas helikofterii kiyya tarakkabe jedhee kenna jechuudha. Haala gaariidhaan warra hadha isa waliin nyaatee dursa Minisoota ofii keessatti baratee fi keessatti of bare keessatti waamee achi affeeree walga'ii guddaa godhee achirratti addababaayii guddaa keessatti beerasabii walitti waamee waliin nyaatee waliin dhugee akkaataa itti biyyi itti ijaaramtu waliin mari'atee koottaa waliin ijaarraa jedhanii waamanii galaniini haga galaniin illee haga ofii danda'u takka humna ofii qabuun surree ofii jala fixee jireenya ofii jala fixee osoo isaan qarqaaru sadarkaan inni irra ga'e sadarkaa hagana jedhamee dubbatamuu miti. Sadarkaa hagana jedhamee dubbatamuu miti. Har'a kursii isaan gartee egas immoo akkanatti irratti sirban kana tokko namni gartee egas immoo feerroo isaa haga tokko yeroo jalqabaatiif jalatti gadi qabee isa hoo jedhame wanni nama saalfachiisu jiru jechuudha. Micaan kun yakki inni hojjete zambiin inni hojjete wanni inni qabsaa'ee laaptooppii wanni inni gartee egasii haasa'ee laaptooppii warri hadha waraana ijoollee hiyyeessarraa guuree ijoollee hiyyeessaa ficcisiisaa jiru isaan warri kaleessallee nuti gartee egasii immoo shororkeessallee jedhee isaaniin gartee egasii immoo isaan lolaa turellee isaan warri karaa nagaati jedhaa immoo deebi'ee ammallee karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii karaa nagaatiin qabsoofna. Karaa gartee egas immoo afaanii waliin dubbanna nuti afaan tokko haasofna biyya tokko aadaa tokko saba biyya tokko keessa jiru sablammiillee yoo ta'e nama biyya tokkooti biyyi tun biyya Itoophiyaatiin mara taati hundi kennaa akka walii kennine akkasitti jiraan osoo inni jedhu osoo inni akkasitti gartee egas jalatti surree fixatu aakhira akka waan helikofterii wahiitiin nama fixeetitti maqaa garagaraa itti moggaasan jechuudha. Eega galeellee maqaa garagaraatiin waaman jechuudha. Waan nama gaddisiisu yoo cubbuun namaa ka gartee egasii nama balleessitu ka ta'e biyya san haga ammaatitti cubbuu Jawaariitu biyya san raasaa jira. Cubbuu gurbaa diimaa dhiiga isaa akka maletti gadi naqanii dhiigni isaa wallaalamee osoo namni isa bira jiru namni isa waliin manaa ba'ee makiinaa isaa keessa jiru haga addaatitti akka waan nama Hacaaluu baan akka waan nama hin beekneetitti gurra buusanii cadhisan jechuudha. Cubbuun jara kana lamaanii biyya san hin argitan. Lolli amma akkanatti gartee egas immoo hin mooyanna akkana taana jedhan kun lubbuu nama baay'ee galaafatee aakhira yookaan rabbiin isuma gartee hidhaa kana keessa jiru kana rabbiin baasee isa kanaan biyya tana deebisee lammataallee ijaaruun hin mala. Rabbii keenya bira abdiin guddaan nuti qabnu kana jechuudha.
kadeen gaddalle ani gartee jedhe Hamza Nasir Hamza ani jedhe lubbuun tiyya isaaf rakasaa jedhe lubbuun tiyya isaaf rakasaa lubbuu tiyya asirri dhageeffadheera bakka san lubbuun tiyya ani gartee isaaf wareegamuu irratti rakasa jedhe rakasaa jedhe namni nama tokko an Hamza Usmaanin jaaladhee an lubbuu tiyya si dura du'a yoo jedhe balaan bu'u maali balaan wayiituun bu'u jaalala isaatiif bakka bu'ee akka Hamzaatiin akka Usmaaniitiin bakka isaa bu'ee ani gartee lubbuu isaa hin kenna yoo jedhe rakkoon qabu ana dharraallee yoo ka gartee kun balaa ka ta'u ta'e yoo kun gartee egas immoo Hamzaallee ka komachiisu Naasir Hamzaallee ka komachiisu ta'e ani kaleessarraa haga inni hidhamerraa kaasee osoo an bakka isaa san jiraadhee niraasaa jiraate bu'aa inni biyya sanii buusuu fi ijaara inni gartee biyya san keessatti ijaarutu faayidaa guddaa fida jedhee yaada jechuudha akka nama tokkootiin. Kanaaf Jawhariin kan jechuu barbaade salaata azaa qaamu ka'anii ani wanni isaa silaa dheeratu jira. Jawhariin tokko warri siyaasaallee irraa bu'uu qaba. Lammata warri gartee dhaaba garagaraallee irraa bu'uu qaba. Micaan kun wamaa isin hin goone. Warri kaleessa dhaaba garagara ijaaratee kun abaa'oo maali jedhee inni hin beeke dubbii tokko keessatti dubbiin keenna filannoo booda adda baa jedhe. Hin beeke bar dubbiin keenna filannoo booda adda baa jedhe. Akka namni bitamullee hin beeka gaafa san. Akka namni marti gartee egasii mootuyyuu dhaaba ofii gurguratee dhaaba tokko jala galu. Har'uma osoo gaafuma osoo filannoon hin seenne dhaaba kana dabalame jedhee namni marti isaatu wal beekee walii beekee akkasitti ka waliin deemu ta'e rakkoon hagana kun dhalatee biyya kana keessatti diigumsa guddaan ta'u kaan hidhanii kaan immoo ofii bitanii ofiif deebisanii walii galanii afaan tokkoon warra kaleessa isa waliin gartee egas immoo qabsoo kana geggeessaa ture muluu afaan qabanii har'a isa nama badaa godhanii duuba ta'anii itti kolfan jechuudha kuni cubbu warri gartee dhaaba abaa'ollee himatu dhaaba kana keessa urga gartee warri gartee mata jabeeyyiin dulloonni faayidaan qabne faayidaa qabduu miti urga kun keessaa bahee xiqqoo gara afootitti deemuu jammare jechuudha. Gara afootitti deemuu jammare jechuudha. Kaleessa hoggaa achuma jiran. Rabbiin ammallee nama bu'aan qabne keessaa yaasee ijoollee sabaaf quuqamtu ijoollee sabaaf duutu rabbi walitti hambisee saba kana rabbiin sababa isaaniitiin yoo bilisoomsee rabbi nu habjechuu abdii biraa qabna. Yoo namichi kun dhaaba kana keessa ka jiraatu ka ta'u ta'e dhaabni gartee dhaabni gartee egas immoo itti gaafatamummaa dhaaba kanaa qabu namni itti gaafatamummaa qaba dhaabni kuni osoo jibban kana caalu asin deemne namicha kana ummata kana dhiifama gaafachiisanii ummanni kun dhaaba kanaaf of kennee akka dura deemutti ofafotti akka deemu abbaa itti gaafatamummaa dhaaba kanaa gartee egas immoo kabajaa fi jaalalaan isa gaafanna jechuudha. Yoo gartee egasii kun ka ta'u ta'e garaan qotiyyoo ciisuu garaa qotiyyoo dhaabatu jedha. Karaan qotiyyoo dhaabatu garaa qotiyyoo ciisuu qaba jedhan. Yoo dubbii kana ka cadhisan ka ta'u taate dubbii kana ka cadhisu ta'u taate akka dhaaba kanaatitti nuti dhaaba kamiyyuu hin deeggarru. An akka kiyyatti wallaahi dhaaba tokkorraa dantaan qabu dhimma irraallee qabu. Nama saba kanaa quuqamu immoo akka fedhetti waliin jiraachuun mirga kiyya. Akka saba kanaa quuqamu akka kiyyatti saba kanaa dhaabatu keessatti bakka sabni kun gartee midhametti sagalee ta'uu fi keessatti wanni na dhoogullee wanni irraa deebisullee hin jiru jechuudha. Yoommoo gurbaa jaldeessa kana yoo yeroo gabaabaa keessatti dhaabni kun sirreessee hawaasa islaamaa kana gartee egasii dhiifama gaafatee waan gartee rasuula rabbii irratti kijibe kana ta'uu deebi'ee ka jedhu ta'e sabni kun dhaabni kun dhugama gartee egasii kasabaati jennee itti amannee faana deemuu dandeenya jechuudha. Dhugama dhaabni kun yoo inni dhaaba kana keessa jiraate jechuu ustaazi. Yoo inni dhaaba kana keessa jiraate yookaan illee namni kun dhaaba kennaa mitiin dogongoreenaa jedhee nu beeksisuu qaba. Argitanii namni kun dhaaba kenna keessa hin jiru dhaaba abaa'oo keessaa bahee jira jedhee nu beeksisuudha qaba jechuudha. Nonni nuti gartee dhaaba kenna dhaaba abaa'oodhaa gaafannu kana keessatti dubbiin ijoon
bineensi asraayuu se beekachiise jedhan jaran bineensi asraayuu se beekachiise jedha warii gizeen galfatanii bara yoo achi keessa taa'ee dhaaba kana keessa taa'eetiin hin gartee egas immoo odoo dhaabni kun lafatti hin dhaabatiin waan gartee kana ka dubbatan walii galanii dubbatan jennee itti amanna jechuudha. Kanaaf dhaabni beesisee dhaaba gartee kennaa miti jedhus kennaa gartee hin dogongoraan mana jira jedhus dhaaba kanarraa gaafiif deebii eenna jechuudha. Deebii isaanirraa eenna jechuudha. Wanni ani dubbadhu gaafii keessan keessatti ijoon isa kana ka Jawharii TV kana wali qabee isinii deebise sa'aatii tun hanqate. Asirratti yeroo haasawa silaa ajaa'ibaa kana qopheeffadhee wallahi yeroo amma iqaamaa jiranii salaata jiran waan ta'eef kasilaa ofii azaanuyyuu nama bakka buufadhee saniif isin biraa ka'e jechuudha. Kanaaf inshaallah haasawa fi asuma irraa bu'aa yeroo biraatiif haasawa dheeraa waliin fudhannee sa'a dheeraa yeroo mijaa'utti waliin fudhannee gara sa'aatii halkan keessaatti sa'aatii ishaa'ii boodarra waliin haasofnu ta'a jechuudha. Akkana waliin waa haasawuu waliin waa mari'atuun waan balleessu tokko qabu galatoomee obsaa keessin jedha. Assalaamu alaikum. Ayya ustaz keenya ustaz Abu Yahya guddaa galatooma wallahi hedduu isin galatoonfadhaa yeroo keessan gubtanii asna waliin jiraachuu keessaniif sa'aatii kenna xiqqoo wal dursaa yeroo isin achi salaattan nutillee salaannee hatta paastarii wonni sa'aatii hirriba isaanii hirribuma naa kaa'ee hirriba keessanii isaaniituma kaasee sababa sa'aatii keessaniiti hedduu ulfaadhaa galatoomaa isinin yeroo biraa walitti deebinaa asumaan isin geessinaa nagaan nu jiraadhaa isin nu deema amma nu biraa sa'aatiin salaataatti isin geenne ani pastor wajjin turtii godhaa isin nagaan nu deema hoffolaa ammoo dhaamsa waliigalaa egaa na eeyyamtananin baya dhaamsa waliigalaa kan xiqqoo dhaamadu daqiiqaa lama keessatti sabni keenya akka garaagarummaa dhuumne tokko taanee wal qabannee akka deemnu waa'ee hayyuu keenyaa afaan tokkoon akka dubbannu waa'ee saba keenyaa afaan tokkoon akka dubbannu diinni ilmaan namaa akkana gajjigu kun diinni nama kukkutaitte Oromoon kaleessa qaaqaa turte yoo diinni namaa kanama baasu ta'e yoo kanama kukkunne ta'e baranaayyuu argina jechuudha. Diinni namaa akkana gajjigu kun nasii guddaan hin dhufa tumsa guddaan hin dhufa bilisummaa guddaan hin dhufa jennee abdii guddaa qabna waan ta'eef dhiigni akkanatti biyya mara keessatti naannoo mara keessatti gajjigu kun isinaa yaachisu tokko haa taanu shakkii wal keessaa hafuunu waliin haa deemnu waliin haa dhaabannu waan tokko haa dubbannu waan dhiifnu waliin haa dhiifnu waan dubbannu waliin haa dubbannu jedhan. Wama dubbannu hunda waliin dubbachuu qabna waan dhiifnellee waliin dhiifnee cadhifneetiin hin laaluudha qabna jechuudha. Tokko dubbatee tokko immoo dubbii namaa kana laamsheessuun nama jabeessuu dhabuun nama gartee egas immoo tuyyuu gannama harkisuun buuga gannama oofuun hin barbaachisu jechuudha. Nuti galmi kenna bilisummaadha. Wanni akkana ta'uuf sabni Oromoo kuni kaleessa dullaan nutumaa turan bilisummaa argine har'a xiyyiitiin nutti aanan sanirra laala. Osoo kaleessa bilisummaa akka gartee gonfannee bilisummaan harka keenya gagalu ka ta'u taate akka warri Tigraay biyya kamirraa ka'ee har'a ji'a afurii muluu warra Minilikii gartee egasi warraase kanatti waliin ka'ee gartee egasi immoo tuyyuu biyya tana gartee egasi warraase bilisummatti gaata bahe maaliifi gabrummaa baran tokko garaa baran warra kaleessa garaa barateetu har'allee garama san gartee mi'eeffatee saba kana gadarkisee saba kana qilee keessatti gataa jira jechuudha. Kun duuba isin deebisuun qabu kun isin dadhabsiisuun qabu kun waan dubbattanirraa libsuma takka jechuudha. Libsuma takkaaf waan saba keessaniitiif waan gartee egas immoo hawaasa keessanii yaaduu keessatti libsuma takkaaf duubatti akka kanan jennu libsuma takkaaf maaliifi namni jarana dimokiraasii hin qabne namni gartee egasii biyya san keessatti bahee galuu hin dandeenye jaarsi bahee galuu hin dandeenye dubartiin baatee galuu hin dandeenye durbi baatee galuu hin dandeenye dargaggeessi bahee galuu hin dandeenye akkamiin nyaatee dhugee akkamiin isa dhagaame akkamiin sirba akkamiin qabata akkamiin galma mara koonsartii maalii jedhaniitiin walitti yaa'anii sirban maaliifi bineensa gartee egasii immoo fardi jedhan fardi ila bilisummaa fardaa laala jedhan dhiifa mallee naa godha osoo bineensi duubaan isa tolu inni lafa afoon lafa dheeda an ofii kiyyaa arge bineensa duubaan bineensi isa jaata farda haga lubbuun isa keessaa baatutti inni immoo lafa dheeda addallee Tigraay nuu taati Tigraay nu bilisoomsaa Tigraay waliin bilisoomnaa osoo hin taane bilisummaa ofii gartee egas immoo Minilikiin jala gallee bilisoomnu kana ofii wal taaneen bilisoomnu bilisummaa har'a gartee egas immoo tuyyuu
finne bilisoomnu kan ofii wal wayyaana jala finneetiin bilisoomnu kan ofii wal taanee afaan tokko walitti dubbannee saba keenya hootti dhiibnee afur baanee bilisaa hin dandeenyu yaa saba keenya gizee rakkanne qofa yaa saba jechuu miti. Gizee miidhamne gizee rakkanne qofa saba kana waamatu miti. Gizee kamuu saba kana waliin dhaabatuun amaanaa isinitti haa ta'u jedha dhaamsi kiyya kana ammaaf yeroo tun kennanne nagaa annaa jiraadhaa dhageeffattoonni kennallee waan isinirratti gartee gasii dogongorre dhiifama nuu godha. Isinillee warri miidiyaadhaa Usmaan kenna galatoomi. Keessummaan walitti dhiyaannelleen isaanillee dhiifama naa godhan isiniin jedha. Nagaan oolaa bulaa. Numa folcha isinillee isaan anaafis hin dikkoo walitti waan dubbannurraa dubbannee gara dhumaatti deemnanullee ta'a dheeraa fudhanne. Ustaaz ulfaadhaa galatooma nagaatti barsiisine. Okay. Hayyee Pastor Abrahaami sagantaa keenna dhufumaafuu gara xumuraatti deemaa jirraa gara sa'a tokkoof walakkas haasayaa jirraa. Hedduu galatooma sa'aatii keessan kennitanii asitti argamtanii akkanatti waliin mari'achuun baay'ee kabajamaatii ulfaadhaa isiniin jedha hedduu kabajaa guddaa isiniif qaba. Mee akkuma magaafii isaanii dhiyeessee kana namni kun yeroo hedduu viidiyoolee isaa ganna lama durallee irraa haasa'urraa akka hordofaa turetti nama miseensa abaa'oo nama abaa'oo ijaare fakkeessaati kan inni nama dhuunfaatis arrabsu kan inni amantaa namaatis arrabsu kan inni karama ta'e dhaaba arrabsu haala akkanaa kanaan abaa'oo keessa nama jiru nama miseensa abaa'oo fakkeessaa hatta viidiyoo tokko keessatti ama viidiyoo Muhammad dura dhageeffattan keessa akka nama Geetaachoo Raddaa wajjin haasayaa abaa'oo waliif fidee walii galchee ammallee Geetaachoo Raddaatiyyuu bilbilee waliin haasa'uu fakkeessaati ka haasa'uu. San bira dabreeti warra Islaamaa kanarra nu warra wannaa kan warra Abisiiniyaa warra Amaaraa kanaa nu wayyaa hage jedhu takka kana mara dubbata. Mee dhuguma abaa'oo keessa jiraatee namni kun yoo jedhe abaa'oon namoota akkanaa kan of keessa qabatee keessattuu dhaabni ammaan tana waraana hidhatee socho'ee lolaa jiru saba kanaaf furmaata fida jedhamee yaadamu kun namoota akkanaa kana of keessaa qabaate mee deebii akkamii kennuu qaba waan kanaaf mee Pastor Abrahaam irraa dubbadha. Horrible Usmaano kun beetta gabaadduudha. Reefuuyyuu waa isaa bakka kanatti mammaaksaan duratti mammaakee ture. Amma namni kuni nama adda bilisummaa Oromoo illee bakka bu'u miti. Adda bilisummaa Oromoo keessas jiraatee jiraatus dhabe inni nama dhuunfaati. Adda bilisummaa Oromoo nama inni waa godhuu danda'u, nama inni gorsuu danda'u, nama inni loluu danda'u, nama miseensa ta'e. Nama miseensa buuleensa ta'e. Nama gartee isaa wajjin jiru, nama marii fi mala waliin qabu. Namni kuni gaafa fedhee inni OPDO adda bilisummaa Oromoo arrabsa. Beesee nyaatanee jedha. Gaafa fedhe asii utaalee amantii nama arrabsa. Gaafa fedhe nama dhuunfaa yaamee miidiyaa irra arrabsa. Hujii isaa arrabuma nama kana. Addi bilisummaa Oromoo namoonni itti qunnamtii qabu yoo jiraate namoota gartee nami hundinuuyyuu deeggaraa qaba. Deeggaruu danda'a. Deeggaruu dhabuu danda'a. Gara akka dhaabaatti ani gara adda bilisummaa Oromootti nama kana wanti irraa eegu hin jiru. Hin jiru keessaayyuu hin jiru jedhee fudhadha. Maal jennaa hin beeku. Waan hin beekneef wanni inni yeroo hunda gara adda bilisummaa Oromootti deebi'ee nama arrabsuu fi ergaa tokko qabdi ifi keessaan dubbii inni haasa'u tun. Ergaan suni ergaa warra nafxanyootaa yookaan ergaa warra ilmaa habashootaa xumuraan waan geessittu oobjuu isaanii bakkaan waan geessittu ifi keessaa qabdi. Yoo namoonni taa'ee caqasee ilaalee jiraate. An akka itti ilaaletti ergaa inni dabarsu keessa adda bilisummaa Oromoo warra deeggaru yookaan miseensa warra adda bilisummaa Oromoo ifi fakkeessee saba Oromoo kana wanni inni haasa'uu barbaadu waa'ee gartee inni adda bilisummaa Oromoo
hoogganullee fi fakkeessee yeroo inni haasa'u jira. Wanni akkasii isa biraan jirtu. Inni reefuu akkuma dhaabee gadhaabee xuruuree sitti hime takka nama lamallee sii kaaseera. Fakkeenyaaf nami Leechoo Lataa jibbanu waa'ee sababa dubbii tanaatiin baanee waa'ee Leechoo Lataa dubbatanu dhaga'eera. Warri Daawit Ibsaa jibbanu Daawit Ibsaa isatti ergee jedhee maqaa isaa Abdurrahman Jaarraa hiikkifatee ba'u dhaga'eera. Kijiba. Amantaa muslimaa jaalateef miti. Inni gariiba malee ammallee muslimaaniti beektaa. Ani maan jenna haasawa isaa irra beeka. Muslimaa fi nama bu'aa maqaa muslimaatiin godhatee deemu hundaayyuu beeka. Muslima dhugaa hundaan beeka. Nama afaa isaanii kabajaa qabu. Nama jechi isaanii kabajaa qabu. Yoo sirraa goruu fedhe yoo sitti ani hanga dhaladhee hagana gaayetti yoo naannoo itti dhaladhelle musliimillee baay'ee jiraachuu dhabaate dura ganna 20 gara ganna 30 muslimaa wali jiraadhe. Warri muslimootaa wajjin jiraadhe keessaan warra hamtuu dubbatan warra gaarii dubbatan hunda gargar beeka. Kana midhaasuu isaatii miti namni kun wanni inni barbaadu akka sabni kun maqaa amantaa kanaan ka'ee wal booressee wal hammeessee sagantaa isaan keeyyatan sun isaaniif milkoomina argatanuuf kana haasawu. Wanni inni kana haasawuuf bu'aa tana malee wamaan jiru. Aangoo yookaan Geetachoo Raddaatii haasawu qabaa hin qabu edon taane dandeettii qabaa hin qabu edon taane nama danda'u maali Geetachoo Raddaatiin gad hin jiru innillee haasa'uu danda'a. Isa haasessuu danda'a. Kanaa miti dubbichi. Dubbichi kan jiru erga dudda haasawa isaa dudda duuba kan deemu ergaa jira. Ergaan sun ergaa warra biltsiginnaati. Karaa kamiin dagatti? Karaa adda bilisummaa Oromoo kana ifi fakkeessane inni nama gartee yookaan dhiyaa dhalatee yookaan kibba Gujii dhalatee kana fakkaateeti haasawu. Kanaan salphataaf. Gaafa kana fakkeessee haasawe inni nama adda bilisummaa Oromoo keessa jiru garte nami kunuu akkana jedhee dhaabni kun garte waan bu'aa qabu miti ka jedhulle kanuma beektaa. Kana barbaadan wanni isaa amma dubbitan fidane miidiyaan ku akka rakkatu yookaan miidiyaan ku akka fuula isaa irraan deeffatu gochuufi filmii adda jalaan baatee adda dalagaa dhaqane amma wanni barbaadanuma namni miliyoona tokko galu baasii mootummaa baasaaf. Okay. Ammoo achiin nabiyyiin muslimaa nabiyyi Muhammadiin akkana jira. Kana jedha. Warri muslimaa kanaan warra muslimaallee bakka duriitti eega warri beekta. Duri muslima durii taate yookaan fuudhee haxii isa kuteera bare. Muslimi amma akkas hin jiru. Nami bara woo barataa deema. Nami gaafa haarawaatiif gaafa cimaa deeme akkasuma cimaa deema. Lola durii sun badaan qabu muslima ardhaatan. Maaliif jennaan baraa dhufeera. Ammoo ofi kabachiisuu dubbachuun mirga. Waan kan kee irra nama dhaabate akkamitti calliftu? Akkitti calliftu hin jiru. Sirra dhaabate waan ta'eef. Kanaafuu dubbachuun barbaachisa. Garuu gatii qabeessa godhanee gatii itti kennuun hin barbaachisu reefuu jedheera. Waa'ee adda bilisummaa Oromootiin walitti qabata waan jedhu waan irraan hin qabu. Wamaa walitti hin qabatu. Adda bilisummaa Oromoo keessa waan hin jirreefu
miseensa waan hin taaneefu deeggaraa waan hin taaneefu yoo deeggaraa ta'e abbaan fedhe deeggaruu danda'u maarraan qabu. Warri dhaabi tokko miseensa isaa nama ta'e nama seeraa fi heera isaa itti himee guutuu kenne seera cabsite jedhee qaba. Namni kun miseensaa miti. Tarii ammallee yoo deeggaraa ta'ellee wumaa godhuu hin danda'amu. Abbaan fedhe nama waan fedhu deeggara. Kanaafuu yoo miseensa ta'e silaa yaamanii itti gorsuu danda'anii loluulle danda'anii haalatuu danda'anii. Miseensummaa sun hin qabu. Amaluma miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ullee hin qabu namichi gaaddidduu sun hin qabu. Nami gaaddidduu qaba beektaa. Maan jedhani gaaddidduu maal jedhani afaanii mul'ata loqoda. Akka mul'ata jedhan san. Yaa mul'ata yookaan arnyaalleen jedhani. Kaayyoo akka jedhan san. Kaayyoo horrible. Kaayyoo sunuu nama qabu miti. Wanti lama wal fakkaata tanaan durallee jedheera asillee irra jedheeru taan hin beeku. Biyya addunyaa tana keessatti nami siyaasaa dalaguuf nami amantaa dalagu yookaan amantaa lallabu wal fakkaata. Garuu amantaa waan lubbuu taate kuu waan foonii waan ta'eef wal caalan. Gartee kiiloo isaanii wal caala. Garuu wal caalus nami amantaa lallabu nama jaalatu ta'uu qaba. Nama kabaju ta'uu qaba. Nama ollaa isaa kabaju ta'uu qaba. Nama gartee saba isaa kabaju ta'uu qaba. Nama saba sallammoota kabaju ta'uu qaba. Nama namummaatti ilaalee akka namaatti nama fudhatu ta'uu qaba. Nami siyaasaan akkasi. Yoo akkas hin taane siyaasaa isaa nami bira dhaabatu iyyuu hin jiru. Namni kun amala sunuu hin qabu. Amala adda bilisummaa Oromootti aangoo qabaatu dhiisi gartee jechuun aangoo miti maan jedhanii miseensa ta'uu dhiisi deeggara ayyuu ta'uu hin danda'u. Yoo ta'e nama tokko inni mirga isaati deeggaruu mirga isaati. Hin deeggarin hin jennuun. Garuu amalli isaatu isa dhoowwa. Wanta silaati aangoo jedhanu wanta miseensa jedhanu amalli isaatu achi san geessu. Kanaafuu wanti godhuu qabu Oromoo wanta akkanaa sabni keenya wanta akkanaa irraa guddateera jennee irraa wanta akkanaa laaluu hin qabu. Warra akkuma reefuu siin jedhe warra midhaasulle jiraatuu qabaa warra balleessulle jiraatuu qabaa wannan jedhuuf kan. Osoo inni dubbii tanan dubbanne ati na yaamtu. Sheeka hojii isaa irraa dhoowwitee asitti yaamtu beektaa. Haajuma dhibiif yaamta malee. Inni waa balleessine atillee waa qajeelcha jettee hidhattee kaatee jechuudha. Ati waa qajeelchuu deemtaa inni waa balleessa. Kun falmiin ado itti akkam falmuu ado bilisoomnellee ado bilisummaallee dhabne akkasuma wal'aansoon hin hobbaatu galafatan irraa deemnutti. Warri waa qajeelchuma mooyata jennee abdii qabna inshallah. Yaa warri waa mooyatu warri waa injifatu warra waa midhaasu. Kun bari guyyaa tokko dubbata. Guyyaa tokkicha inni dubbate suni bonni baay'een boorofti. Agarte bishaan booruun beektaa waa tokkollee hin fayyadu. Namoonni akkanaa bishaan booru. Namoonni waa akkanaa kana hadheessanu bishaan booru. Bishaan booruuni dhugiisaaf hin ta'u, dhiqatuuf hin ta'u. Hattaa oobruu yookaan qonnaatiif hin ta'u bishaan booruun. Yoo itti dhangalaafteen goggossa. Namoonni akkanaa kun bishaan booraan dhuguuf hin ta'an, walii haasa'uuf hin ta'u, walii mari'achuuf hin ta'u, icciitii bira kaayyachuuf hin ta'u, waan tokkoof hin ta'u. Namoonni akkana. Kanaafuu namoonni akkanaa yoo jiraatan ammoo namoonni waa midhaasanu halkanii guyyaa hidhatanii dhaabatanii hojjetu. Kunis mormiin maa jiraatti
mormamuu hin qabu wanni kenna tokko ta'uu qabdi ismuuzi taate deemuu qabdi jedhee namoonni yaadu baay'een jira. Kun dogongora. Ilmi namaa uumaan babarruudha. Waaqayyo haa galatoomu babarreessee uume. Akkanuma jiraata ilmi namaa. Ado tokko mormuu tokko midhaasa. Ado tokko midhaasu tokko balleessa. Akkasuma jiruun namaallee deema. Kanaafuu wanti guddaan nuti barbaadnu adda bilisummaa Oromoo wanta jedhu isaanuun jedhani waan silaa jechuu barbaadan nuti yoo isaanii fi miseensa taanee yookaan hin deeggaraa taanellee kana godhuu qaban jennee wanni irraa isaanii abboommii itti baafnullee bakka kanan jiru. Maaliif warra ifu bobba'u warra gartee wanta gaarii wanta hamtuu gargabbaasee beeku hayyoota wanti kun dhimma wamiidhu yoo taate wamadeessu yoo taate isaanuu sagantaa itti baafatanii dubbatuu danda'an. Kun ammallee sagantaa nama tokkooti. Waa'ee nama tokkee dhaabi tokko ba'ee dubbachuun gatiin qabu. Wanni dhaabi haasa'u waa uummataati. Waan biyya tokkooti. Waan biyya jaaruuti. Yookaan waan mootummaa kufisuu diiguuti. Wanni inni haasa'u. Waan nama dhuunfaa tokko nami ceeraa fi fokkoon beenne ba'ee waa arrabsu waan nama kana amma itti ba'ee waa dubbataa waa akkasii kana yaada akkasii kana. Nama akkasii yaadullee hin jiru yoo jiraatellee kaasuu qaba. Maaliifii dhaabi waa akkasii kana waan hojjannee fi nulle aangoo keessaan hin qabnu garuu wama jiru daarektii qajeelfama jiru jechuufi jedhe malee wama wanni irraa qabu jiru. Kana asitti siif gabaasa wanti jira Oromoon ammoo akkamitti dubbii tana hubataa. Obboleeyyaan ta'enna muslimaa akkamitti ilaalti. Baay'ee dhiifama gaafatuutii nami kun balleesseera jennee itti dubbachuu hin dandeenye karaa karaan yoo fakkeenyaa fi walillee arguu dadhabe qilleensa irratti wal arguu hin danda'a. Abbona mana waan kana hin balleessite ittillee barreessuu hin danda'amu. Fakkeenya tokko sii kenna bakka kanatti. Bara 2017 yookaan 2018 keessa intalti Khadijaan tasirbitu sun maqaa isii abbaa isii Khadijaa Haji jedha. Haji Kiristaana taatee jedhanii dubbatan. Haasawaa akkanaa miidiyaa irra guute. Ustaasi Raayyaa Abbaa Machaa faaruu takka faarsee faaruu san keessatti intala suni wajede hin barreesseef. Rabbi isa kabaju nama kabajaa beeku hayyuu waan ta'eefi yeruma sun faaruu sun keessa ammallee qaba moobaayilii tiyya keessaan ustaasi baay'ee duukaa bu'a waan ta'eefi faaruu isaa waa'ee ilma namaatiif waa'ee rabbiillee qabatee waa waliin deemuuf baay'ee caqasa. Kutee keessaa baasee midhaase beekta. Yeruma sun barreessee fi Waaqayyo si eebbisuu jedheen haguma sun jedheen waan guddaan jenneen. Kuni jechuun wal gorsuu wama jiraate dogongoruu hin jira. Immooshinii taata beektaati waan tokko yookaan fakkeenyaaf amma ani si waliin muslima ta'e si biraan deemee waan kiristaana ta'e sitti dhaga'ama beekta. Akka obboleessa keetiitti yookaan akka abbaa keetiitti waan na hedatta turteefi sitti dhaga'ama. Immooshinii taata. San keessa fawwa jechuun danda'ama beekte. Kanaafi itti gorsuu qabanii nama kanallee duruu akkana jira waa akkanaa godhaa jenneellee callisuu hin qabnu nu warri wamidhaasina waqa jeelchina jennu waa akkanaa kana irra hojjetuu qabna jedha Usmaan Okiyyaa horii bulii badhaadhi.
Ayyee galatooma amma gaafii xumuraa takka isin gaafadhee gargar baanaa hedduu galatooma sa'a dheeraa haasofnee amma sa'a 2 guutuuf daqiiqama xiqqoo takka nu hafaa. Mee gahee maqabsoo Jawaar Muhammad qabsoo Oromoo keessatti inni godhaa ture. Mee waan isin irraa taazabdan akkuma namichi kun maqaa isaa kennuu barbaade namichi kun East Africa keessatti gaanfa Afrikaatitti Islaamummaa ijaaruu barbaada warra kiristaanaa manca morma irraa muraa jedhee maarree jedhee haala kana haasayu. Mee gaheen Jawaar qabsoo Oromoo tana keessa godhe gahee akkanaatti waan akkanaa irraa beektanii mee isin akka nama Jawaariinis hordoftanii haala ammaan tana inni keessa jirus beektanii hidhaa keessatti wanni isaan malle isa mudachuu jiru kana mee Jawaar nama akkama anaatti qabsoo akkasii godhaa ture Jawaar mee haala akkamiitiin Jawaariin ittanis tanumaan irraa baanaa yoo dhaamsaa xumuraa qabaatanii. Yaa horrible badhaadhii wanti Jawaari adoo biyya Itoophiyaa jedhanu keessa dhalatuu dhabee biyya akka nu keessa jirru kana biyya Awurooppaa keessa dhalatee beekumsa akkanaatiin lafa sana keessa bahee jiraate nama halkanii guyyaa eegdoo godhanee fi hello Ifan narraa badee. Ifa badee. Ifa badee itti fufaa daataa itti banadhee ifa badee fi itti fufaa tana naa xumura. Yaa nama silaatii ittiin gartee eegdoo godhanee fi waan baay'ee godhanee fi jiraatu ture. Garuu maal godhani? Biyya Itoophiyaa jedhan ka habashootaan ijaaramte keessumattuu ka beekaa Oromoo nama xinnoo waan qajeeltuu dubbatu hin feene akka inni jiraatu jiruu isaa kan barbaanne nami gartee lunni sodaataan qofaa akka biyya suni walitti qabamee isaan duukaa qofa bu'aa jiraatu biyya itti barbaadan carraan Jawaarii kenne malee Jawaari nu durii akka muslimaattuu san beeknu gaafa isa dura bu'aa duukaa bu'aa turre Jawaari akka maquma isaatiin Jawaari jedhan malee Jawaari abbaan fedheeyyuu moggaafatuu danda'a. Maqaan kun maqaa muslimaa ta'ee jedhee namoonni baay'een dubbata. Jawaari waaqonfataan Jawaari moggaasuu danda'a. Waaqonfataa ta'ee namni maqaan Saadam hin jiru. Beekaan uyyuu nama maqaa Saadami. Namuma waaqonfataa. Ammoo maqaa isaatii fi haasawa isaa walitti qabanii isa hadheessuu fi isa hammeessuu fi warri barbaadan warra jibba qaban. Warra jibbi habashoonni keessatti sammuu isaanii keessa uumattee jibba saba Oromootiif qabu geessee diinii muslimaatti faafa achi irratti gartee onnoo godha. Yoo bal'ise hoo East Afrikaa keessatti yoo amantaa bal'ise hoo namoonni miidiyaa irra baay'ee kan haasa'u maa hin bal'isa isaan maaf kiristaanummaa hin bal'isin akkuma isaanii namaamiin isaanis akkuma isaanii namaamiin dandeettii qabani kana haasa'uu dhiisanii maaliif hin bal'isin yaada isaas mul'ata isaas yoo qabaatan waan nami haasofne haasa'u waan nami yaanne nama yaachisu kun yaada ilmaa habashootaati. Ilmaa habashootaa wanni isaan godhanu beekaa Oromoo tokko hadheessanii ajjeesuu fi nama afaa Oromoo barate nama afaa Oromoo beeku ka'ani Oromoo jedhu. Namoota akkanaa kana yoo ati qorte yookaan yoo faana buute qorte yookaan haadha isaatti
saba dhibi yookaan abbaa isaatti saba dhibi. Namoota akkanaati namoonni akkanaa kun. Gar wallaallammiin kun garri qabatan hin jiru. Maaliif namoonni akkasii kuni waa hamtuu qofa uumuu barbaadani malee waan qajeelaa uuman. Qabsoo nama kanaa haga duukaa buunetti wanti inni balleessan jiru balleessaa isaa nagaa buufnaa biyyi sun dimokiraasiin bultuutii sabaaf sallammoon ni biyya sunii hiree murteeffannaa fi isteeta ifii horatanii isteeta ifiitiin ifi bulchane federaalummaan bullaa balleessaan Jawaarii kana qofa. Osoo Jawaarii nama qabsoo barbaadu taatee yookaan adda bilisummaa Oromootti galee yookaan waraana ifi ijaaratee bosona galee nama ajjeesu taate jettee illee dubbattu. Hin dubbattu. Maaliif jennaan gaafa nu arginu oolchuu jedhan. Nun dhiisuu jedhan gaafa nu arga. Jawaarii har'a harki isaa qullaa. Sammuu isaatiif qalaamuu harka isaa irra jirtu qofaa hojjeta. Biyya Itoophiyaa keessatti uummanni dhalate ammoo uummata waan sammuu hojjetanuuf waan qalaamuu hojjetanutti amannetti irra baay'ee. Warra mana sagadaa beete kiristaanii keessa taa'ee ilma namaatti du'a murteessu namoonni baay'een. Sila manni amantaa mana amantaati. Waa amantaa itti barsiisan. Jireenya itti barsiisan. Akka nami dabarraa deebu. Akka nami cubburraa garagalu. Agartee waa akkanaa itti barsiisanii sila. Namoota akkasii osoo hin taane oppoositii sanii ka hojjetanu jira biyya sun keessa. Oppoositii. Maqaa ammoo amantaadha. Inni qeesii yookaan paappaasii ati biyya addunyaa irratti sheekaa yookaan haajjii haa jennu bakka qeesii kana qabu haajjiidha. Haajjii bistoolaan deemu argitee beektaa? Hin jiru. Dhaga'ee maaliif arginallee? Haajjii bistoolaa qabatee hidhatee deemu bistoolaa shugguxii. Nargin yoo kan beekta yoo fakkeenya masaajida keessaan bahelle inni haajjii waan ta'eefu nama waaqa waan ta'eefu waan sodaatu hin qabu. Namni isa bu'u hin jiru. Diina hin qabu. Haajjiin, qeesiin, paappaasiin, paasteriin diina hin qaban. Diinni isaanii hafuura. Hafuura yoo siin jedhu hafuura hamaa sheexana. Wanni isaa abaaran Usumaanii fi Abiraamii edon taane hafuura hamaa abaaran. Hafuura hamaa irraan nama deebisan. Sagaagalummaa irraa yookaan ejja irraa. Hattummaa irraa, hammeenya irraa, nama ajjeesuu irraa. Kana irraan nama gorsan. Warri akkanaa diina hin qabu. Warri phaaphaasota habashootaa bistoolaa warra hidhatanii deeman. Waa halkan dalagu beekaa fi waraabessi guyyaa boolla galaa jedhama ammaas. Namoonni wo sodaatan, namoonni wo xaxan waa akkasiin. Jawaarii carraa kanan mudate malee Jawaarii waan balleesse hin qabu. Nama waa jechuu danda'a. Yeroo tokko waa jedhuu danda'a. Warra muslimaatiin yookaan amantaa muslimaa akkana godha jechuu danda'a. An dhaga'ee illee hin beeku. Dubbii amma bara waggaa 7 dura inni dubbate jedhanu kaa waa'ee mancaa inni dubbate jedhanu suni afaanuma abashootaa haasaanuu dhaga'e malee ani afaa isaa dubbatullee hin dhageen. Viidiyoo suni
gara gaggalchane oli gadi goggodhane kafidanu gaafuunuma caqasa jedhe woggaa torbaan dura dubbatee darbe waan sun dhiiseera innillee toobbatee bira dabree wanti sun sirrii miti jedhee lafa kee nagaatti karaa nagaa hojjataa ture. Karaa nagaa hojjachuuf nami haga isaa bara keenna kanatti biyya Itoophiyaa suniif mootummaa Itoophiyaa bu'aa qabeessa godha jedhee hojjate ka akka Jawaarii hin jiru. Ka akka Jawaarii silaa galanni isaa mana hidhaan turre. Masaraa mootummaa keessallee taa'uu dhabe bakka kabaja isaafi qabduu fi bakka kabaja maatii isaafi qabdu taa'aa ture. Garuu galanni Jawaarii ardha mana hidhaalle bira dabree irra caalaan gartee harcaatuun gartee naftanyoota jala yaatu wonni hawwituu fi du'a hawwitiif. Garuu lubbuun tun gaafa inni uume keessaan baase malee hin baatu. Gaafa inni uume nama keessaa baase osoo baasuuf ka'e osoo saaxiniille seenanee haftu. Jawaarii garuu hawwii isaa hawwate tanaan jalaan rabbi oolchee ba'uu mala. Isaa amma wanni isaan laalanu Jawaarii yoo achiin bahe aangoo argata jedhanii tana yaadanii waa akkasii fahaasaa gurbaan kun. Amma nu waa'ee Jawaarii hammeenyi Jawaarii godhee waraanni Jawaarii qabaatee aangoon Jawaarii qabaatee ajajee namoota ajjeesee ajajee namoota hidhee hin beeknu nuti. Jecha durii Daawwiti Ibsaatiin jedhanu tokko ture. Jechoota akkasii arga amma ka Jawaarii irra deemu nama aangoo hin qabne. Riphee lolaa aangoo hin qabu beekta. Aangoo isaa afimuuzii nama mataa isa dhaabe mataa irraa buqqisee bira dabra sanu riphee lolaa mana hidhaallee hin qabu. Kanan beeku warri biyya Itoophiyaa. Uummata dhiisiiti warri aangoo qabuuyyuu kanan beeku. Akka waa aangoo qabuutti godhee hima gartee uummataan. Riphee lolaa aangoo hin qabu. Mana hidhaa hin qabu. Seera keeyyate qaba. Seera suniin deema. Seera sun ati harkaafattee jennaan maan jennaan manni hidhaa rasaasa. Hin jiru isaan bira. Kana waan riphee lolaati. Maan jennaan warra deemu halkanii guyyaa warra deemu waan ta'eef kana hojjeta. Warra bakkee tokko taa'uu miti. Kanaafuu wanta akkanaa kanaa hujii akkasii kana hojjechuu fi namoonni ammoo kana fashalsuu fi socho'anu akka namoota amma biyya Ameerikaa keessa taa'anii asin manneeffatanii Oromoo fashalsiisuu fi hujii Oromoo fashalsiisuu fi hojjetanu dila jira. Ganaa gadi hin baane ganaa saaxilamti. Ganaa saaxilamti. Waa'ee akkasii warri akka ustaazii Naazir Hamzaa kun hin beeku. Isaan gadi fageennaan beekani. Naazir Hamzaa waan baay'ee godheera. Haga isa argetti, haga miidiyaa irratti isa argetti, haga biyya kana dhufee isa argetti waan baay'ee hojjeteera. Waan qeesii Saamu'eelii fi Naasir Hamzaa hojjetane dalagane ani waan gadi xinnaadha jedhee hin yaadu. Saba Oromooti, saba isaaniiti jedhane. Takki akka amantaa isaatti dhorkaa ta'ulle mala. Garuu seera amantaa sunii cabsee paasterii Waashingten DC'tti kora yookaan uummata hiriiraa bahe waldaa galchee waldaa keessan mari'achiise. Hagana caalaa jarana tokkummaa hagana caaltu eessa jirti? Mana waaqonfataa keessa uummata
ofumaa yaa'u yaamanii koottaasi taa kun keessanii jedhanii kennuun waan gadi dhiyaatu miti. Kun ammoo gartee warra tokkummaa Oromoo bowwaasittee warra tokkummaa Oromoo garaa micciirtee akka garaa nama dhukkubu olii gadi deemsisutti kaastee namoota nama dhuunfaatii fi amantaa abbaa qabdu arrabsiisa. Kanaa jechuudha hojii isaanii. Karaa kanaan bu'aa arganna wanni isaan barbaadan. Kunin gatiin qabu waa Oromoon alalchee tufee bira dabre. Ka amantaa muslimaa qabu amantaa kiristaanaa kabajee amantaan kiristaanaa amantaa muslimaa kabajee waaqonfataa muslima kabajee kiristaana kabajee waliin malen tolluu jedhee walti deebi'ee waliin jiraata. Ani waan tokko baay'ee na maalalchiise asirratti waan sitti himu uuma jiruu xiyya keessa arge. Namoonni baay'een warra maqaa sabaalle dhaa'uu kiyyaa fi miti dhiifama warra muslimaa yookaan warra arsii kanaanii baay'ee karaa muslimaa kanatti akraarii jedhanii fudhatanii garuu waan tokko aadaa takka isaan keessatti argee jaaladhee gammadee beekta baay'ee irraa gammade. Dubra gara lamaa sadii anuuyyuu eebbisee kafuusise abbaan muslim haati muslim kafuudhe kiristaan dhorkaa tokko malee mormii tokko malee eebbifneerraa fi jedhane kaanuu bilbilane kaanaayyuu dubbisiisan ka waliin dubban. Garuu naannoo dhibii keessa waa'ee akkasii argine beekta. Lola guddatta gaafa ilmi kiristaana ta'e intala muslima taate fuudhe. Warri kun gartee baay'ee guddatane wanta jedhuun na keessa dhagaamee gammade maal jenna obboleeyani warri kun warra wal fuudhuu male warra walti horuu male. Kaarda kiristaana ta'etti boru muslima ta'uu danda'a wanni dhalootaa miti beekta. Amantaa waa ati fudhattu waa atitti amanattu waan ta'eef. Kana gartee warra waa akkanaa kanan beenne jira. Takkittuma goggodduu qabate silli akkuma ifitti yaada analle akkuma isaattiif yaada. Baay'ee nama arrabsuu baay'ee ogodha. Kanaa miti. Dubbiin Jawaariillee tana bira dabartee dubbii uummataa, dubbii sabaa, dubbii biyyaati malee dubbii amantaa babal'isaatii miti jechuuf tana jedhee horii bulii badhaadhi deeban. Hayyee Pastor Abrahaam hedduu tokko galatooma saa dheeraa naa kennitanii asitti marii kana geggeessuuf hedduu isin galatoomfadha. Anallee amma ifaan na biraa badee akkanumatti daataa fayyadamu jira. Wanni saganticha beeksisaa jiru ni argitanii na fakkaata. Fuuluma kiyyatu arguu jira. Mee ni dhaamachuu barbaadda yoo jiraatte dhaamadhaatii asumaan goolamsa sagantaa kiyyaa gara saa lamaaf fannee haasofnee hedduu isin galatoomfadha. Hora bulaa wanni gabaadduma afaan lamaan tokko jedha wanni dhaamachuu barbaannu abbootiin yookaan hayyoonni amantootaa abbootiin gadaa sheekoleen haajjoleen qeesoleen paasteroon namoota akkana kaanee way akkanu kana safisaan dhaqqabanii gorsuu qabanii jedha akka dhaamsa kiyyaatti. Nuyis karaa dandeenneen adoo barreessuun taate hin gargaarra haala jirru irratti akka sabni kun afaan waliin milinne duukaa buunee hojjechuu qabna. Hojiin kun hojii kenna waan taateef jedha warra paasterootaa warra abbootii gadaa warra sheekotaa warra hajjotaa kana itti dhaamaa. Kaane ammoo ka hafe saba Oromootiini sabi Oromoo wanti godhuu qabu maali? Wanta akkanaa kana gurra keessa buufattanee fuutanee oli gari facaasuu edon taane dubbii akkanaa tuffattanee
gara bilisummaa keessanii garas gartee diina isinitti xiyyeeffate ka lola Minilikii jedhee isinirra labse. Miniliki kalee maal Oromoo godhe. Ardhammoo lola Minilikii jedhee garee akkanaa uumee maqaa akkanaa moggaafatee habashoota sirra duudhu jiru jalatti dhattee hin kufinii ifirraa dhoowwan. Yoo dadhabde ammooni wanti ati gootu hin jiru dhaqee harkatti kennadhuuti dhagaa daake. Wanni bu'aa sii qabu suni waan ta'eef garboomu bu'aa qaba waan sii ta'eefi akkasitti kana beeki. Kaani ammoo diidatti duraanuu isini himneer. Wanni kunni habashoonni wanni kana hojjetanuufi isini deebii fedhanii wanni biyya kana nagaa dhoowwanuufi kanaa. Wayyaaneelle waan kana keessaa hin qabdu baqattee biyya naannoo ofiitti galteetti. Warri waan kana dalagu warra kanaa ofi qopheeffadhaa Oromoo jennee isinii dhaamne. Garuu warra barateera jettanii ife dura dhaxxanetti isinitti hidhee halkanii guyyaa isin gargalchuu jira. Amma diidatti akka ragaa ka irraa haranee qulqulleessan duula Miniliki ka junta'aaf shanee balleessu jedhanee dhaabbata akkanaatiin sitti deemu jiran. Duula Miniliki ammoo maa Oromoo godhe. Galata isin godheera moo gadoo isin godheera. Deebii isaa isiniif dhiisaa horaa bulaa badhaadhaa deebanaa jiraadha. Ulfaadhaa Pastor Abrahaam sheenillee sa'aatii masaaniitti nu biraa baasee guddoo galatoomaa isin hundinuu sagantaa kiyya kabajatanii na biratti argamtan. Hedduu galatoomaa carraa biraa argannee guyyaa biraa Rabbi walitti nu adeebisiniin jedhaa ulfaadhaa nagaatti. Horaa bulaa badhaadhaa jechaa.